الحمد لله كان يا ابو ما ويبان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتا؟ نجا. ججباتي؟ إيه. ججباتي شيء نتوم دي جامس نفسلا. إيه. بالبلا مي بالبلا بتاتي؟ إيه بتادي. مي؟ موتي. بخير تاجين. جالتي؟ إيه والله جالت قالتهم. جمدي؟ إيه والله جمدي. ايه بايقول. بس اللي قلت وأنا نتجمدو لشي؟ إيش. بقى جمدي كوبلو خنكي خن أركي جمدي ولا أنو؟ ما شاء الله ادو قالت ما عشان قالتهم يا جي. على مسكينه ركون كب. أما بالبلا هي سيفين إرجع بالبلا هي سيف قدرتي. أنا سيفين بالبلا أتسنا بالبلتا كوبليتي تيام جزمهون داو سبرد أبدا. Akkuma beekamutti gargaarsi uummanillee gargaarsa siif godha. Miidiyaa tokko tokkollee dubbisuun ture. Miidiyaallee dubbisuun ture. Akka si dhiyeessaniif jechuudha. Gargaarsi kan kee akka Oromoo qofatu osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti akka deemu waan barbaaduuf nama hedduutu Oromoo bichaa osoo hin ta'in ijoollee hedduu namoota hedduu sabaaf sablammii hedduutu si gargaaruu barbaada. Si bira dhaabbachuu barbaada si galee. Kanaafuu akkaawuntiin akkuma beekamutti akkaawuntiin amma banamee uummannileen ni beeka. Ustaazota imaamota ganda saniitiin kan akka abbatti kan akka haadhatti bira dhaabbatu jiraniin akkaawuntiin banamee ni beektan kan nama keenya. Akkaawuntii yoo maqaa isaatiin banamee irra namni maallaqa kanna ni beektanii miti. Kana hundi keenya waan beenu obboleeyyan isa malee xixiqqaa lamaatu jira. Maqaa isaaniitiin isaan sadeeniin akkaawuntiin haa banamu. Isa akkaawuntiin banamee hundi keenyaa Khalid bira dhaabbannaa jechuu barbaada. Khalid akkuma beekamutti ijoollee xixiqqoo ijoollee lama isa waliin jiranii mee isa jiran ijoolleen obboleeyyin kee xixiqqoon? Ijoolleen ala jirti gabbaan. Okay. So akkuma beektanitti abbaan isaa isiniif gaafadha deengaddalee gaafadhee ture asuma irratti gaafadhara deebisee jechuun warran dhageenyeef. Khalid abbaan keessan isin gargaaraa jira? Yaaran jiru. Erga harmeen kan kee gaafa dhukkubsatu isii itti himtanii bilbiltanii? Duraan harmee teessan malee namni gargaarsa isinii godhu ni jira? Hin jiru wallah. Harmeen too maal hojjetu turte? Naman dhageenyeef dheengadda baay'isawii gaafachuun ture naman dhageenyee jiraattan. Dubbaddu Khalid. Sana dubbachuu jirtaa? Harmeen kee maal hojjetaa isin guddisuu turte? Suuqii shaqaxa. Abbaan keessan takka isin gargaaree hin beeku? Hin beeku wallahi waa takka. Amma ijoollee tana ka guddisu si malee namni biraa hin jiru jechuudha miti namni si gargaaru. Guys, gaaffii hedduu gaafachuun barbaanne miidiyaa irratti akka dhiyaate waa hunda dubbachuu barbaada. Maaliif jennaan? Maaltu isa baaseenna? Dheengaddalee gaaffii isa gaafadheen ture. Just miidiyaa bira irratti bahee wanta hunda dubbatee mucaan nama sodaatudha. Nama akkasitti ofirraa dubbatu miti. Nama callisaa wayiiti isin galee. Nama miidhama qabu gisee ilaaluuni. Abbaan isaa jijjigatti bultii biraa ijaarratee achi jiraata. Inni immoo daa'ima waan ta'eef tiktookiin kan darbemi nama guddaa bira taa'uu qaba ture. Kadiiri tiktookiin isin adabeeti? Keessaan na barreessaa mee? Keessaan na barreessaa? Keessaan na barreessi keessaan. Tiktokii adabee ta'uu danda'a. So dheengadda fideen ture. Sa'aan sun ganama ture namni hedduun illee hin turre. Khalid gaa ijoollee xixiqqishoo tan lameen isaatu barsiisaa isaatu guddisaa kana hunda irratti isarratti jira jechuun wanti kun hundi
TikTok adabe haye dubbi takka dhagahu ture Abbaa Duulaa Gammadaa akka barumsa isa barsiisuuf waadaa seenamee jira wanti jiru hola lamoo dubbi dhugaati na deebisaame asumaan sawwamu dhugaa asumaan na barreessaashi waan akkasii dhageessanii jirtanii mi guys dhageessanii jirtanii mi miidiyaa irra deemu ture sawwamu dhugaa na barreessaa jira ko na barreessaa jira dhugaadha wow dhugaadha ay dasja kastaan dasja wanta sanis akka hojirra ooluuf dhugaadha je Abbaa Duulaa Gammadaa akka isin si barsiisuuf waadaa si seenee jira sanifu yoo dhugaate wanti sun akka irratti hojjetamu goonaa jechuudha haasawaa qofa akkan taane akkuma beekamu namni keenya wal qeequu irratti malee wal gargaaruu irratti tokkoffaa akkan taane ni beeytanii gosummaa irratti malee wal jaaluu irratti tokkoffaa miti ijoolleen teenya jechuudha dhugaa dubbanna amma mucaa kana akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti irraa haasawamuu ture jechuudha hundi isaaniitu viidiyoo irraa waraabbatanii vaayiraalii mana isaanii vaayiraalii tiiktookii isaanii viidiyoo isaanii irratti waraabbatu malee namni waan qubna garaaf miidiyaa guddaa tokko irratti haa bahu jee duula godhee hin jiru mucaan kun amma EBS TV irratti bahuu qaba because Gammadaa shoollee achirratti illee bahuu qaba yoo achirratti moor sagaleen isaa kana caa dhageeffame rakoon isaa mannilleen kan namuu qabaaf isin galee mucaan kun xiqqaadha wanti inni godhe wanti arra mucaan kun godhe booruu dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajamu godhe jechuu dhugaadha ture itti dawwalee jira ashi dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman qaalii haadhaaf abbaa isaanii akka dhagahan irraa baratanii jechuu mucaan kun amma seenaa hojjete seenaan qawwee tokko su qofaa miti qawweedhaan wanti jiru qofaa miti dhakaa darbuu qofaa miti seenaa hojjechuu jechuun qaalii haadha tan teetii sanuu ta jirtu osoo hin ta'in namni ta jirtu hin godhu isin galeen kwaan ta duutee miti seenaa waan haati tan teessin jette ta lubbuun jirtu hin godhu namni amma isin galee namni amma dhiira dursa dhiira alatti wal bare kana dursa jechuun haadha ofii caala jechuun qaalii haadha ofii caala qaalii mucaa wal baratanii isaaf duutii isaaf jireenya isii kaniti jechuun mucaan kun umrii isaa 14tiin qaalii haadha isaa dhagee jechuun isti dhaloota akkamitti hoomishamaa kaaliduu akkasii jedhamee dhalootni biraatilleen haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman jechuun gaafa namni haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajaman biyyaafis ta'an ollaafis ta'an manaafis ta'an bultiifis ta'an jechuudha namni haadha abbaa isaatiif hin ajajamne biyyaafis hin ta'u bultiifis hin ta'u ollaafis hin ta'u waan takkaafullee hin ta'u aakiraa isaatiif illee hin ta'u jechuudha sinigalee kanaafu mucaa xiqqaan kun fakkeenya jechuudha fakkeenya dhalootaati dhalootni amma gizee hedduu warri mataa jabaatan kun warra haadhaaf abbaa isaaniitiif hin ergamne namni haadha abbaa isaatiif ajajamu namni haadha abbaa isaan tolee jiru nama narrabsu nama guddaa narrabsu sinigalee sheekoota narrabsu xiqqaa kabaja guddaa kabaja jechuudha dhaloota nagiyaatu uumtaa jechuudha gaafa dhaloota akkanaa jajjabeessite dhaloota akkanaa barumsa irratti baradhu ettee gaafa jajjabeessite anamma mucaa kanaaf silkii kan hin biteef waan biraatiif miti soo hamilee isaatiif mucaan kun xiqqaadha just namni tokko isa qofa dubbisuu barbaadu jira sinigalee dubbii miistira nama biraatti himee isatti himan amma waan ta'e isaan jechuudhaaf akka mee kaalidii kan jennaan silkii nama yoo ta'e akka confidence barbaadetti nama sanii hojjaa haasa'uu hin dandeessu silkii isaa yoo feetee yoo maybe waa godhuu dandeessaaf qobatti waan akkanaati silkii si ergaa bika akkanaati waan akkanaati si godhaa itti haasa'uita jechuudha saniif silkii biteef malee social media akka fayyadamtu akin TikTok irra dhufee taaptaap akka ja'uu fi miti jechuu barbaadeeti namni isa dubbisu barbaadan silkii isaatiin waa godhuu hin dandeessanii fi still barumsa sponsor harkatee jiran fakkaata mee san irra hojjanna waan dandeessan godha mucaa kana bira dhaabbadha wallahi mucaa kana bira dhaabbadha bataam itti amma yoo amma bira dhaabbanne
booda akka maqaan isaa amma ol kee kanatti booda maqaan isaa ol hin ka'u because takkuma carraan isin garee kanaafuu akkaawuntiin amma maaliif hin gargaarre maakii warri jettan immoo akkaawuntiin maqaa imaama ganda sanii takkiin immoo bika naannoo saniitiin baname imaamni kun immoo hin amanamuu takkiin immoo maallaqa nyaataa jechuu osoo hin tahin nu caala isaatu itti dhiyaate nu caala isaatu qabe nu caala isaatu haadhas abbas beeka garuu maali rakkoon nama keenyaatu gaafa maallaqa galchuu kakuma galchuu barbaade 500 300 faa galcha maaliif ni beeytan waan dhuunfaati miti waan sabaatu namni qabatee badajee waan sammuu keessatti yaade oromoon jiila qaba maallaqa namarratti galchuu kanarratti abbaa sanirratti yoo hin ta'in nama bira galchee nama biratti ni deema jiila waan qabuuf maqaan akkaawuntii obboleeyyan sadeetiniitiin kaalidii fi ijoollee xixiqqoo lameeniitiin haa banamuu jee yaadeen jechuudha. So ni yaallaa ni bannaa fi jaanii gizee sun baname baafachuu yoo hin dandeenye illee ispoonsaroota baay'ee qaba. Namoota hedduutu amma kan barsiisuu barbaadu jira. Mana kireessinaaf waan waggaa lama waan waggaa sadii warra jiru jira. Saniin hanqasuu jijjiraatee jechuudha. Kudha afur jechuun 18 waggaa xiqqoo booda waan seenuuf san booda maallaqa san gaafa maallaqni isaa taa'eef fayyadamuu. Oh deebitanii akka isin adabe. Akkaawuntiin kana buusee kanaan hin dhufeela. Kaalid yoo hojii namni guddaan tokko haa ta'u hawaasaniiti. Kophaa isaa waan ta'eef. Kama isaatiin deemee. Okay. Waan dala hojjetu. Maal jettan? Ya, koi. Siapa bertas? TikTokii mataa ana akka maakiitti maal TikTokii mataa isaa banatee maal ittanii yaada kanatti akka yaada kiyya TikTokii mataa isaa tokko banatee achirratti jechuu sagalee isaatiin akka miidiyaan isaa afeeruuf jechuu sagalee naataa isinaa jiru because achirra bahee himu qaba jechuudha rakkoo isaa isin galee maal isiniin fakkaata? Live anu galchuuf follow godhaa jiran kun xiqqaadhame. Xiqqisho irratti. Xiqqoo irratti laa wanni footoo ammaan viidiyoon banudha. Followersi yaada wali xiqqisho. Way xiqqishoo miti gaa meeqa kun ganaadha. Okay, waraanni dandeessee nama hedduu jira follow tolchaani. Laala amma akkam gootanne bitanii kaalidiif silkii isaatiin siimii bitanii fi. Okay, akkaawuntii haa banatu sanbooda viidiyoo takka akka hojjetu anuuni nimaa fi bas akkaawuntii banaa fi akkaawuntii tiktookiidha. Banaa fi jiran amma. Maqaa isaatiin namni hedduu waan banataa jiruuf just mucaa kana namoonni hedduun gargaaruu danda'an akkaawuntii isaatiin banatee barnoota isaatis barachaa waa hedduu hojjechuu danda'a. Namni baratee waa hedduu hojjechuu hin danda'a. So nama sammuu qabudha. Namni hin dubbanne jechuun waan beeku jechuudha miti gaa'is. Nama callisuutu waa beeku isin galee. Hayyee follow tolchaati gaa'is. Kadir akkaawuntii banaatii fi akkaawuntii isarratti boru akka inni viidiyoo takka hojjetu haa hojjetu jechuudha. Osoo hojjetiin dura naaf haa bilbilu hayaa. Ayyee rakkoo takka hin qabu inshallah. Hayyee taate. Dhaga'i. Ayyee. Wanti obbo Abbaaduulaa Gammadaa mana barumsaa isaa irraa dandahee jira. Istiil hanqa biyya alaa dhaqee baratutti inni taasisaa wanti jee isarraa dhaga'uu baannullee meebii keessaan jeemoo laata bilbilaan jeemoo namaantu usee odeessaa waan jedhamuutu miidiyaarra deemaa jira. Wanti kun hanqamta akka dhugaadha. Anaas deebisa maakii. Baddaa. Abbaaduulaadhaa nutti dhufee ture. Dunkaanuma keessatti nutti dhufeeti nu haasofsiise isaa fi biiroo misooma Oromiyaa itti gaafatamaatu wajjin dhufe. Nu laalaniiti turanii egaa dhufanii nu jajjabeessanii sabbarii jaaniin Khaalidiin nu bira taa'anii inshallah
carraa gartee bakka sanitti barachuudhaan mijjeessinaa waan jaamu waadaa nu galanii turani. Waadaa san jechuun waadaa numa jira ammoo waan tokko amma gaafii nutti ta'ee Khaalidillee nurraa xiqqishoo gartee hin qeebalintu jira. Waadaa ummaatiyyaatu narra jira ijoollee tanaa wajjin adda bahuu hin danda'u waan jaamu gartee Khaalid haasadhaa ture. Isaan akkam biyya alaa ufuu barbaadanii? Isaan amma afaasii barsiisanii sagalirraa hanga dhumaa barsiisanii san booda biyya alatti erguu barbaadan. Okay. Ijoollee namatti dhiisee osoo biyya alaa deemellee ijoollee tanaaf waa godhuu hin danda'an beektaa? Bikka guddaa yoo deeme namni hundinuu obboleettis ta'ee firas ta'een ilmoos namni biyya dhiiseetuma biyya alaa deemee kutateetuma osoo ulmatti faa ilmoo dhiisee deemuu jira beektaa biyya arabaa tana keessa yaa ustaaza keenya. Ulmaa guyyaa 40 faa osoo garaan hin danda'in ilmoo tana akkoottis hiree rabbuma harka jirti jee hadhaa guddisuu idduu qunxuuxaa guddisuu idduu gurra dhaamsee guddisuu jidduu dhiisaniituma biyya namaa tana deemaniituma hojjetaniituma itti galanii osoo carraa kanatti fayyadame an akka maakitti bareedaadha jee yaada waan beenime. Nutilleen kana hawwaatuma turre hedduu itti gammanne carraan kun dhufuudha. Garuu rabbiin haala mijeessu innilleen gaafa tasgabbaa'ee numa fudhata jennee yaadna yoo rabbi ijoolleedhaafis. Isaan sadiin bikka takkatti fudhachuu hin danda'amu? Isaan gaabana bultii addaa seenuu hin danda'amu deddeebi'ee yoo halaalu taate malee isaanillee mariisifne asichillee wajji mareennanaan jechaa turanii numa bira jiran yaadan jechuudha. Har'allee ergaan isaanii ijoolleen nutti dhufaa turte. Nu wajjin ni jiran isaan ammallee nu wajji jiranii. Viidiyoo banachuu hin danda'an fooloo kuma guutanii fi kuma guutaa fi banatu. Kuma guutaa fi fooloo guuteessan banata. Hayyee. Kanaaf amma haala gartee tajaajila ijoollota asitti hafanii kana mijeessuu irratti namni ni mijeessina jechuullee narra namni karaa qe'eedhatti nutti dhufellee ni jijjira. Egaa deeggarsaaf namni kaka'umsanii qaba jechuudha. Har'a fakkeenyaaf deeggarsa midhaan nyaataa qabatee warri nu dhufan ni jiran warri shaggar jechuudha. Kanaaf haalli fuulduraa amma murteessinee akkana taha jechuudha irratti tasgabbii barbaachisa. Mucaan kun tasgabbaa'ee jechuudha sammuun isaa akkaataa adeemsa fuulduraa akkuma isin jettan dubbachuu dhabuun waa hubachuu dhabuun tahu waan gartee madaalu san madaalee faayidaa isaaf gartee malu san inninis madaalee yoo rabbi jee kana mari'annee murteessinee kabajamoo bobbaa duulaa faanallee mari'annee yoo rabbi jee numa galchina jenneeti yaadadhaa jirra. Jalqaba asumatti nu bira onni qaban isaan iddoo mana barumsaa qaban Dibora Foundation dhaabbata jedhamu jechuudha. Achitti akka gartee barnoota gannaa kana akka achitti geggeessan isaan sadeenu achitti dabarsan guyyaa kana nu dubbisanii turan barsiisonni isaanii. Kanaaf yoo rabbi jee jechuudha yoonni kun numa mijjata jeetii yaada rabbi haa laafisu gaa irra caalatti gaa amrii rabbumaa gara gaggalchaa rabbi nu haa laafisu jenna. Ammas wanti inni isin dhaamu tokko ustaaza mucaa kana isintu waliin jira imaama bika saniiti rabbi jazaa keessan jannataan isin haa kafalu. Namni keenya amala nama keenyaa tokkotu jira. Gizuma wanti sun harka dhadhaanii fi gizuma oowwituu sanitti malee gizee xiqqishoo ture ni dagatama. Akka hin dagatamne mucaan kun booda rakkoorra bu'a yookaan amma dagatamu ta'e maaliif ilmoo lameen tan ufiifuu ganaan guddanne mucaan waggaa 14 jechuun xiqqishaa ganaa xiqqaa ifiifuu nama isa guddisuu barbaachisa. Garuu kanuma irratti ilmoo lama jira jechuudha ka guddatan ganaa isa waliin. Kanaafuu ammuma warra ispoonsarii sasseeneef kana isaan bilbiluu hin eegina. Isin bilbilaa akkamii waan kun mucaanii namni isin jiru nuti harkaa qabaa waan kana akkam gootanii ja'ati itti bilbilaati qaamaanis bika san dhaqaa. Maaliif namni keenya wanta gaafa rakkoon itti galte akka abbaan suni gizee hundatti deddeebi'u fedhe no namni akkasii miti. Itti dhaqaa itti bilbilaa itti dudubbisaa akka miidiyaa gudguddarratti illee bahu miidiyaa gudguddarratti illee akka bahuuf jechuu dhimma mucaa kanaa dhimma waan xiqqaa miti ja'atii
isinii akka abbaas taatanii akka haadhas taatanii bira dhaabbachaa jirtan waan ta'eef akkas godhaa yaa ustaaza. Marhaba kana inshallah itti jiralleedha amma dhugaadha akkuma isin jettan isinilleen agarsiifna dhaytanii daawwattan nun jedhanii egaa gaafa waadaa nu galan san nutti himanii turani nutilleen amma keessumaa nu dhuftuu fi deeggarsuma deemu jiru haala asii waaqindeessuudhaan kanatti jirra egaa ammoo deeggarsi nuti barbaadnu irra caalatti akkuma dheengaddallee isinitti dhaamee ture bu'uurarraa deeggaruudha wanni nuti barbaadnu jechuudha. Waa'ee manaa maatiin dubbatina mannilleen hin jiru bar manni nu garsiise sun keessa jiraatanii waa'ee manaatillee maatiin dubbatina. Kanallee dubbannee turre nu qofaa miti jechuudha akka kominikeeshinii kutaa magaalattis dubbatanii akkasuma obboleeyyan keenya warri hoggansa kutaa magaalaa keessa shaggar keessa jiran dudubbatanii turanii karaa kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinneedha adda ta'anichittillee dubbatanii turanii kominikeeshiniin magaalaa Finfinneetis waan kana ergaa dabarsee jira jechuu oduun nu ga'ee jira egaa ittuma yaadamaa jira akkasuma ammas micoon takka obboleettiin teenya takka sarraay biyya alaa tanan karaa Ameerikaadhaas Liiliyaa Sweden irraa Biidiyoon hayyee fooloo godhaanii baha biidiyoo yoo isin fooloo kuma takka osoo hin godhin biidiyoo haboomaa jettan rakkoon hin jiru hayyee laaluu barbaaddanii fooloo godhaan isiniif baasan rakkoon hin jiru hayyee itti fufaa dhiifama ustaaza. Isinis obboleettiin teenya sunis akka manni kun deeggaramu nin godhaa yaada jedhu nu kaaftee jirti. Egaa hirmaannaa barbaachisu afeerraa barbaachisus godhaadhaa jirti kaleessa viidiyoo waraabnee fi turre viidiyoo san deebi'aa ammallee manallee akka inni fakkaatu agarsiisaa jettee turte akkasuma horeedhaan qabatamee kunilleen itti deemamee jira. Dhibbatti milkaa'ee jechuu miti gaa ammaan tana ka'umsarra jirra. Deeggarsa bu'uuraatiif ka'umsarra jirra maaliifif amma waa'ee manaa wanni lafa gahee biidiyoo kana dhaamee amma guutee jiran saayii. Enggone male waati ko ibbata kaafi nan fakkaata. Kasi. Ibbata kaafi. Usaati fooloo tolchaa isin hayyee. Akkasitti kanarratti hirmaachuun keenya barbaachisaa egaa deeggarsa bu'uuraa gaafa jennu tokkoffaansaa tokkoffaansaa mana jireenyaa qabaachuudha namni bakka jala ol seenu itti ol galu. Lammaffaansaa midhaan nyaataati jechuudha namni nyaatu malee jiraachuu hin danda'u. Egaa nyaachuudhaaf ammoo taa'abuu qaba namni akkasuma abbaan itti taabu bira hin jiru. Haati sila banadhaa amma guutee jira banadhaatii kaalid isin bira qobaan kaayina amma banadhaa uummanni kaalid laaluu barbaada. Guutee maal hojii jira? Guutee jira tuqaatuma banadhaa. Ayyee. Allah didee waa. Sarraatti jira. Okay. Kuno ani si ergeetiin jira accept bika jawsan tuqee ani si ergeedhaan. Naqsibines. Bay deebi kadii. Aywa. Aywa. Koyaye. Wayyoo saan keessa jirti. Ashime.